Utuun orma wabii godhadheessu beekan fagoon ga'u nagana. Eenyuutu amanamaa si malee karaa si duwwaa amanaa. Utuun orma wabii godhadheeyyuu beekan fagoon ga'u nagana. Michuu karaa dheeraa bobbadhee kanaan hin gaabbineessi qofaa na dandeessam garaa kamiinuu Yesuus jaalladheen sittafaa booda koosin godhu badiisaa. Hallelujah. Ameen. Maqaan Waaqayyoo bara baraan haa eebbifamu. Obboleettii koo warri ati abdattee wajjin baate sun si dhiisanii si bira darban. Har'a eenyumtu si bira hin jiru. Yesuus garuu ammayyuu si jaallata. Yesuus ammayyuu si jaallata. Yesuus ammayyuu si barbaada. Yesuus ammayyuu karoora sirraa qaba. Yaa Waaqayyooti. Yesuus ammayyuu dhimma sirraa qaba. Ameen. Ameen. Shittoo koo Waaqayyo guddaan si jaallata. Dhiisi baqa. Ittoof kenna. Ittoof kenna. Dhimmi kee Waaqayyo harka duwwaa. Eenyumtu furmaatatti kennuu danda'u waa'ee jedha. Eenyumtu hiikuu hin danda'u dhiphicha. Waaqayyo duwwaa. Anumatti agarsiisuu dhiiseera Waaqayyo. Jilba keetu narraa fagaate. Jilba kee isa duratti naaf soomtu, isa duratti na kadhattu, isa duratti na barbaaddu sana deebisii. San sirraa barbaadaadha Waaqayyo. Amen. Amen. Dhugaadha. Amen. Amen. Anumatti isanii nanniifne. Amen. Ni maalan jedha. Ni maalan jedha Yesuus. Ani maalan jedha. Deemantu sirra naa toleetu sirra naaf chaaleessa argamaa. Amma mijatee natti hiiktee ifni guyyaa wareegamaa. Deemantu sirra naa toleetu sirra naaf chaaleessa argamaa. Amma mijatee natti hiiktee ifni guyyaa wareegamaa. Makadabra inapanulaki inawabra situjiranjira Situ jira, situ jira. upani situjiranjira Situ jira. Hallelujah. Ameen. Sagalee Waaqayyoo kana dhaggeeffadhu namni siifan dubbisaa kutaa macaafa qulqulluu keessa. Ergaa kee Wangeela Ermiyaa macaafa Ermiyaas boqonnaa kudha shan lakkoofsa 19 irraa kaaseen si dubbisa. Akkas jedha. Kanaafuu Waaqayyo anatti dubbate. Ati yaada kee gara kootti yoo deebiste, ani iddoo keetti sin deebisa. Hojjetaa koos ni taata. Ati dubbii waa'een baafne dhiiftee isa waa'ee baasu yoo dubbatte, anaaf afaan ni taata. Isaan gara keetti haa deebi'an, ati garuu gara isaaniitti hin deebi'in. Anis kanaaf akka keenyaa sibiila boorrajjiirraa hojjetamee akka taatu sin godha. Isaan si irratti ka'an yoo si lolan iyyuu, ani si gargaaruudhaaf, si oolchuudhaaf, si wajjin waanan jiruuf, si mo'uu hin danda'an. Ani harka warra hamoo sin baasa. Qabaa warra garaa jabeeyyii keessaa sin fura jedhee Waaqayyo kana dubbateera. Ameen. 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 Hallelujah. Galanni Waaqayyo haa ta'u. Deebii gabaabaa asirratti waan isin jedhu isaan gara isaa deebi'ani malee ati gara isaaniitti hin deebi'in. Kutaa kana irra deebii dubbifadhu. Waaqayyoof galanni haa ta'u. Maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoosiin yaa Waaqayyo galanni siif haa ta'u. Waan nu gargaarteen wajjin si haa galatu. Amma sidhaan obboloota koo gaaffiin obboloota koo haa hiikamu. Haa deebi'aa argatu. Maqaa Yesuus Kiristoosiin obboloota koo kanan irratti warra asirra jiran, warra gastii kanarra jiran, warra as jala taa'an yaa Waaqayyo. Gaaffii garaagaraa keessa kan jiran maqaa Yesuusiin maatii tasfaa'eedhaaf fayyinnaatu. Maatii tasfaa'eef nagaan haa ta'u. Gammachuun haa ta'u. Gaddiin galin boo'ichi hin ta'in sagaleen hin gaddaan dhaga'amin mana warra tasfaa'eetti ati seen. Maqaa Gooftaa Yesuus lola hamaa sana keessa maatiin isaa oola. Lola hamaa sana keessa maatiin isaa oola. Lola hamaa sana keessa maatiin isaa oola. Amen.
maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin nan jedha. Maqaa Yesuusiin guutuurraa waan jalqabe, waan guutuudhaan hojjechuu jalqabde maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin bal'ate haa deemu. Obboleessa koo guutuu Waaqayyo karaa dheeraa si deemsisa. Obboleessa koo eebbaa isin lamaan hin beeku, nan beektan anillee isin hin beeku. Waaqayyo garuu karaa dheeraan isin adeemsisa. Isin hojjettoota koo ta'e eenyumaaf illee jilbeeffachuu hin dandeessanii Waaqayyo. Ana addasii baafate. Amala keessan isin dhiisise wanta isin barbaadan hundumaa fedhii keessan hir'ise Waaqayyo. Anatu mana koo keessa akkasiin hojjettan sin barbaadan. Haleluuyaa. Maal akkasin taatan ani waan hin beeku jiru. Tajaajiltoota ta'uu dandeessu. Maal akkasin taatan waan kana dura beeku jiru. Waaqayyo garuu ani filadheera. Ani duratti filatamoota dhaadhe Waaqayyo. Ani isaan filadheeraadha. Haleluuyaa. Yesuusiif galannaa ta'u. Maqaan Waaqayyo bara baraan haa eebbifamu. Dhaggeeffadhaa kutaa macaafa keessaa lamaan keessaniifuu iddooma tokko sagaleen Waaqayyo isin dubbisa. Ani keessa koo dhufu. Akkas jedha. Isaayyaas boqonnaa 45 boqonnaa 45 lakkoofsa tokkorraa. Waaqayyo inni Qiiros moosise, Qiiros saba lafa irraa harka isaa jala akka galfatuuf mootonni ka'e hundumaa gadi deebisa. Balbalota sibiila boorrachuu hojjetamanis nan caccabsa. Danqaraa sibiilaas nan hurreessa. Ani qabeenya iddoo dukkanaa keessa jiru siifan kenna. Badhaadhummaa iddoo dhokataa walitti qabamee harki keessa nan buusa. Yommus ati ani akkan ta'e maqaa keetiif akkan si waame Waaqayyo isa kan Israa'el ta'uu koo kanaan ni beekta. Ameen. Maqaan Waaqayyo bara baraan haa eebbifamu. Yesuus gooftaadha. Ameen. Obboloota Waaqayyoo dhalootan isiniif kennuun qabaa naan jedhe galgala kana. Dhalootan isiniif kennu jedhee naa himedha Waaqayyo. Dhaloota duwwaa karaa ilaa balbala gara biyya tokkootti baasu miti. Balbaloota gara biyya gara garaatti baasuudha. Galanni Waaqayyo baate. Galanni gooftaadhaaf haati. Isa wal guutaa isa wal guutuu isa wal caale sana Waaqayyo gad deebisa. Isa humna keedhaan ol ta'e sana Waaqayyo galgala kana gad deebisa. Yesuusiif galannaa ta'u. Maqaa Yesuusiin gad deebi'u. Haleluuyaa. Sagaleen kee namoota baay'ee gidduutti ennaa dhaga'amu. Faarfannaan yeroo faarfattu namoota baay'ee gidduutti akka dhaga'amu Waaqayyo waan ol kaasu wayii qaba. Ol kaasa. Sagalee kee namoota baay'ee gidduutti ol kaasa Waaqayyo. Ameen maqaa Yesuusiin. Naaf ta'eera. Waan hangarraa dhokatee taa'ee waan hangarraa dhokatee taa'ee Waaqayyo addabaabaay'itti baasa. Ameen maqaa Yesuusiin. Ofuma keetti amma raajeffattu Waaqayyo waa godha. Ameen maqaa Yesuusiin naaf ta'eera. Haleluuyaa. Wanti haalli biyya daangessu, ikkonoomiin daangessu, Waaqayyo si keessa waan jiru, waan ati barreessitee ol keessa, Waaqayyo yeroo inni itti gadi ba'uu ga'eera. Ameen maqaa Yesuus Kiristoosiin. Ameen naaf ta'eera maqaa Yesuusiin. Gadi ba'a bakka. Eebba yeroo itti gadi ba'uun ta'e, yeroo itti gadi ba'utu ta'e bakka. Maqaa Yesuus Kiristoos baratti dhokattanitu ga'e bakka. Maqaa Yesuus Kiristoos bara sinii fideera Waaqayyo. Ameen maqaa Yesuus. Nurraayitee urjiin bakka ijaa ilma waaqaati Ameen. Haleluuyaa. Haleluuyaa. Humna keessanii darbii Waaqayyo keessatti darbeera. Haleluuyaa. Eebba bakka sii kenna Waaqayyo. Illee baay'inatti Dhaloota sii kan kennaa. Dhaloota sii
kenna iddoo sii kenna iddoo koo malee maafan naabadha maaliif ana cuucamaa yeroo baay'ee soo harkaama nyaatanii deebi'anii si nyaatu. Waan ajaa'ibaa waan ati barreessitee ol keessa amma dhaloota bira yeroo inni itti gahuudhaati ka'ee dammaqi. Haaliluuyaa. Iyesuus hin dagatu. Waaqayyo waan dagate sitti hin fakkaatin. Waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u. Haaliluuyaa. Iyesuus bara baraan jiraataadha. Ameen. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Amen. Lord God. Amazing time. Dhugaa waaqayyooti sa'aatiitu utuu hin beekin almost sa'aatii 4 guutuun asirra taa'e waaqayyoof galannaa ta'u. Ameen. Yes, Lord. Hallelujah. Darmii jaarsoo waaqayyo fuuldura keetti balbala haaraa baneera biyya sana keessa yeroo muraasaaf turta ani hin beeku waaqayyo garamitti akka inni si deemsisu abbaa manaa keefis isa inni bara baay'eetti taphaa ture waaqayyo ani fiixaanan baasaa fi galmaanan ga'aa karaa isin fuuldura jirutti itti fuftanii deemtu achitti naftanii jedhi itti naa'ime siin jedhaara galgalli kun galgala keessanii isin duraa balballi banameera yaa misraach baratti deemtan isin maqaan waaqayyo bara baraan haa eebbifamu galanni waaqayyoof haa ta'u maaloo nagalchimi maaloo ko'uuf maal godhe ishaan sa'aatiin deemeera ijoollee sa'aatiin deemeera dhugaa waaqayyo akkam godha mayyuu namnoo kadhannaa barbaada maaloo guutaa fi eebboon taraa wal harkaa fuudhanii isiniif haa kadhatanii anamma xiqqollee bishaanuma illee dhufne sa'aatii 4 bishaanuma ka'ee illee dhugaa warri isin dhukkubuuf immoo si'a takka daqiiqaa tokko duwwaan isiniin kadhatu warra isin dhukkubuuf si'a takkaa bichaa natti kolfaasin maqaa gooftaa Yesuus Kiristoos lakkoofsa tokko babarreeffadha daddafaati daqiiqaa tokko isinii kenna immediately fayyina ajaa'ibaa waaqayyoon godha amma sa'aatii kana waaqayyo na wajjin jira isheen jettu tokko daddafaa waaqii taaddaluu ayyuu seenaa maqaa gooftaa Yesuus Kiristoos nan jedha yaa waaqayyo urjii sanyii amma sa'aatii kana fayyinni ajaa'ibaa jireenya isaanii irratti haa ta'u fayyinni ajaa'ibaa jireenya isaanii irratti haa ta'u fayyinni ajaa'ibaa jireenya isaanii irratti haa ta'u maqaa gooftaa Yesuus fayyaa maqaa gooftaa Yesuusin fayyaa dhiiga hoolichaatiin bilisa sin baaseera dhiiga hoolichaatiin bilisa sin baaseera roodaa lafaayyaa gaantoore dedebe jeename kadhalaboos. Maqaa Yesuus Kiristoosin fayyinni isiniif haa ta'u. 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 Sagalee isaa ergee isaan fayyise jedhaman. Sagalee isaa ergee isaan fayyise. Boolla du'aa keessaas isaan baase jedhamee akkuma barreeffame. Maqaa Yesuus Kiristoosin boolla du'aa keessaa ba'uun isiniif haa ta'u. Boolla du'aa keessaa ba'uun isiniif haa ta'u. Boolla dhukkubaa keessaa ba'a. Ba'a maqaa Yesuus. Ba'a maqaa Yesuus. Ba'a maqaa Yesuus. Ba'a maqaa Yesuus. Dhukkuba sammuutiin kan rakkattan, dhukkuba dugdaan kan rakkattan, kulaaltiidhaan kan rakkattan, garaachaan kan rakkattan, maqaa Yesuus Kiristoos dhukkuba kamiirraayyuu bilisa ba'a, dhukkuba kaleerraa bilisa ba'a, dhukkuba garaacharraa bilisa ba'a, dhukkuba maqaan isaan beekamne, maqaa Yesuus Kiristoos kan isin qabee jiru haala kam keessa bilisa ba'a maqaan. Ba'a bilisa maqaa gooftaa Yesuus Kiristoos dhiiga hoolichaatiin bilisa sin baase, dhiiga hoolichaatiin bilisa sin baase, ነፃ አውጡ በክርስቶስ ኢየሱስ ደም በክርስቶስ ኢየሱስ ደም በተሰቀለላችሁ ለእናንተ ለሞተው ከሞትም የተነሳ በኢየሱስ ስም ነፃ አውጡ በኢየሱስ ስም ነፃ አውጡ ስሙ ከሁሉ በላይ ነው ስሙ ነፃ ያወጣል ስሙ አዳኝ ነው ስሙ ፈዋሽ ነው ስሙ እስራትን ይፈታል ስሙ ከሞት ያድናል በኢየሱስ ስም ነፃ አውጡ በኢየሱስ ስም ነፃ አውጡ በኢየሱስ ስም ነፃ አውጡ በኢየሱስ ስም ነፃ አውጡ bilisa ba'a maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosin. Bilisa ba'a maqaa Yesuus Kiristoosin. Amma namootaa fi amma fayyinni ta'eera. Isa kaan dugdarraa waaqayyo dhukkuba hiikeera. Isa kaan kulaaliitiirraa, isa kaan mataarraa waaqayyo fayyinni ta'eera maqaa Yesuus Kiristoosin. Fayyinni ta'eera. Fayyinni ta'eera loobaata gantaa dhuboo jeenee meekiraadha laboos fayyinni sinii ta'eera maqaa Yesuusin fayyinni sinii ta'eera maqaa Yesuusin fayyinni sinii ta'eera maqaa Yesuusin
fayyaa dhukkuba kamirra kan hospitaalli mana yaalaatti isinii barreeffame haa ta'u kan ofii keessanii beektan haa ta'u maqaa gooftaa yesuusin ofirraa dhaba warqeedhaaf naga maqaa gooftaa yesuus kiristoosiin shittoof naga ayyuuf naga maqaa gooftaa yesuus kiristoosiin balballi hojii kana isinitti cufame balballi hojii isinitti habanam shittu ayyuudha maqaa yesuusin galgala kana nan jedha guyyaa borii kaasee balballi hojii itti habanam guyyaa borii kaasee balballi hojii itti habanam balballi hojii itti habanam warra mana ijaazaa keessa jiran balballi hojiitti cufame kallattii garagaraan kan bo'an obsa kan dhaban kan raafamanii balballi hojii habanam maqaa yesuusin balballi gaa'ela isaanii kan cufame gaa'ela isaanii nagaa kan hin qabne dhimma gaa'ela isaaniif kan bo'an dhimma gaa'ela isaaniif kan wawwaatan galgala kana maqaa yesuusin hiikamsi haa ta'u hiikamsi gaa'ela isaaniif haa ta'u hiikamsi gaa'ela isaaniif haa ta'u hiikamsi gaa'ela isaaniif haa ta'u maqaa yesuusin gaa'elli diigame deebi'aa ijaaramu gaa'elli jijjige ijaaramu gaa'elli wal harcaase walitti haa deebi'u maqaa yesuusin nan jedha irraa baagaa torree fechene meekranda adibos dubartoota sadi dhimma gaa'ela keessan irraa kan ka'e baay'ee waaqayyo duratti kan booshan ila namoonni dubartoota sadi as jala jiru dubartoota sadi gaa'ela keessanii waa'ee dhimma gaa'ela keessanii fi baay'ee cannaqamaa jirtu gaa'elli keessan kun haala sodaachisaa keessa jira inni tokko siriimayyuu isheen tokko jechuudha baay'ee kan si dhibu namni tokko keessumaa hanga ganamuutti illee sin beeku amma siin jedhutti ga'eera baay'ee fuula waaqayyo duratti boo'aa jirta maallaqa hedduu irratti galchiteet jireenya baay'ee wajjin dabarsiteet garuu namni kun gara biraa ilaaluu jalqabe galgala kana maqaa gooftaa yesuus kiristoosiin isa jireenya kee gaa'ela kee diiguu barbaade diigeera maqaa yesuusin diigeera maqaa gooftaa yesuus kiristoosiin gaa'ela namoota kana gidduu galee bittimsuu kan barbaadu galgala kana maqaa gooftaa yesuusin bittimse sagalee isaanii wal jala kan dabalu ansin dhibu yeroo wajjiniin haasoftanii waanuma seeran haasa'a har'atti waan hamaan dubbadhotoo jettanii afaan keessantu wal jala darba afaanuma keessantu utuma haasoftanii utuma waan qubna garaa softanii afaan keessantu wal jala darba kanarraa kan ka'e wal loltaniitu guyyaadhaan wal loluurraan kan ka'e amma jibba garmalee keessa kan galtan dubartoota sadii waaqayyo keede galgala kana birqii waaqayyo akka jedhe walittan isin urgeessa nan deebisaa isa diinni gidduu galee gargar bittinneessa sana nina isinii jaaraa ila arraba keessan warri dubartoota galanni waaqayyo maqaan waaqayyo bara baranaa haa eebbifamu birqe galgala kanaa kaasee nan jedha wanti afaan kee fi afaan abbaa manaa kee wal jala dabarsu gaa'ila kee kan diiguu barbaadu nagaa kee nyaachuu kan barbaadu galgala kana sirraa kan dhaame haadhaamu maqaa yesuusin obboloonni hafanis maqaa yesuusin gaa'illi isaanii bilisaa ba'u maqaa gooftaa yesuusin bilisa haa ba'u gaa'illi hidhaa seexanaatiin hin hidhamin inni kamiin maqaa yesuusin bittinnaa'in maqaa yesuusin jalqabanii fiixaan ba'umsa akka isaan hin argan namoonni baay'een immoo as keessa hojii eegaltanii hojiin keessan isin harkaa fashalatte waaqayyo kedhe galgala kanaa kaasee waan itti fufu isiniin kennan maqaa gooftaa yesuus kiristoos galgala kana wanti addaan isin irratti haa ta'u nagaan isiniif haa ta'u meerree warri bilisa baatan warri ammatuun isinii kadhadhu fayyitaniif milikkita ofirratti argitan lakkoofsa lama barreessaa daqiiqaa muraasa nuuf fudhatanii keenya hin xumurra daqiiqaa muraasa eebbifame warqeen bilisa baateetti warri kaanis nama baay'eedha kan barreessaa ture warri nagaan gooftaa isiniif haa baay'atu. Ameen. Ani dhugaatti jalqaba jechuudha garuu yeroo nan dhufu akkuma taasaa ta'ee tanan seene akkuma seenee jalqabarra dhufee argeenaan hin seene obboleetti koofiin akka kadhatamu barbaadaa ture jechuudha. Sistariin koo biyyaa baay'ee dhukkubsataa turte jechuudha dhiigni ishiin dhangala'a. Isheefan cinqama jechuudha kan koo dhiise kan kiyya irraanfadhee jechuudha garuu yeroo isin kadhachaa jirtanitti baay'ee manbo'a callisee tan bo'a kadhachuudhaafan jilbiifadhee mannuun isin bira dhufe jechuudha garuu kadhachuu hin danda'u callisee manbo'a maaliif akkan bo'u sin beeku waan na bochisu sin beeku dhugaa amma galanni yesuusiif haa ta'e nagaa kiyya ta'eera waaqayyoo naan galateeffadha
waaqayyo immoo si haa eebbisu ayyaana isaa siif haa baay'isu kanuma caalaa ulaan banti waaqayyo sirratti haa banamu maquma yesuusiin eebbifamii hin qabamin darbii adeemi wanti kamuu qabee si dhaabuu hin danda'in barri jireenya kee haa eebbifamu tajaajilli kee haa eebbifamu maquma yesuusiin eebbifami hundumti keessanuu eebbifama waaqayyo baraaf jireenya keessaan haa eebbisu eebbifama. Amiin shittuu jabaadhu waaqayyo obboleettii kee isin kadhadha. Waaqayyo keessi amanna waaqayyo waan dinqii godha. Jabaadhu. Ameen. Ameen. Waaqayyo sagalee gammachuu si dhageessisa. Galgala kana. Ameen. Mul'anni kee wanti si harkaa bade iddootti siif haa deebi'u. Ameen. Eebbifamii waaqayyo si wajjin. Ameen. Ameen. Naaf eebbifamee atis. Ameen. Guutuu koo. Ameen. Abeet. Miinuu kadhattaa xiqqoo seef maaloo amma xiqqoo gara dadhabuuti. Kadhattee ta'u maal ta'e itti amannu innaan kun humtuu gahaa ture nama waaqayyo. Eebbisiituu daqiiqaa muraasa. Nagalchi mee maaloo eessi koottoo isi birqee. Siifan kadhadha koottoo isi. Yeroo hundumtuu namarraa goruu haalota laalee namarraa taruu gaddumaa deemaa jaalalli namaa kee garuu Yesuus baraan sanumaa ati waaquma hin dhabne. Ati waaquma jijjiiramtu baraan sanumaa ati waaquma jijjiiramtu baraan sanumaa Abba. Abbaa dhugaa ta'uu kee argeeranii abbaa dhugaa ta'uu kee argeeranii yeroo hundumtuu namarraa goruu haalota laalee namarraa taruu gaddumaa deemus jaalalli namaa kee garuu Yesuus baraan sanumaa ati waaquma jijjiiramtu baraan sanumaa haleluuyaa ati waaquma jijjiiramtu baraan sanumaa Yesuus. Amen. Amen. Atin jijjiiramtu baraan sanuma. Amen. Hallelujah. Yesus. Amen. Harka kee irratti hidhaatu hiikamaa yaa Waaqayyo. Cabaatu fayya. Dadhabaa jabaata. Bakka harki kee jiru nagaatu jira. Bakka harki kee jiru fayyina jira. Maqaa Yesus Kiristoosiin kanuma caalaatti ilmaan si eeggataniif warra si amanatan kanaaf harki kee haa mul'atuuf. Amen. Amen. Maqaa Yesus Kiristoosiin harki kee inni fayyisu, harki kee inni seenaa jijjiiru, harki kee inni dhukkuba kamittiyyuu nama fayyisu, harki kee inni deebii namaaf laatu, harki kee inni balbala cufaa namarraa banu maqaa Yesus Kiristoosiin nuun haa qaqqabatu. Amen. Elaa yaa Waaqayyo si kadhanna. Museen akkasiin jedhe amma
ani waan biraa miti ulfina kee akkati natti agarsiiftuun arguu barbaadaa siin jedhe. Ulfina kee gaafatu namatti agarsiiftu seenaa namaa jijjiirama. Ulfina kee gaafatu namatti agarsiiftu hidhaa namaatu hiikkata. Ulfina kee gaafatu namatti agarsiiftu dhiphina yeroo baay'ee waggoota hedduuf namarraa turetu namarraa ka'a. Maqaa Ameen. Yesuus Kiristoosiin ulfinni kee haa argamu. Ameen. Ulfinni kee haa argamu maqaa Yesuusiin. Ameen. As keessaa dhukkuba beekamuuf dhukkuba hin beekamneen kan rakkatan maqaa Yesuus Kiristoosiin sa'aatii kanaa kaasanii ofirraa haa dhabani. Ofirraa haa dhabani maqaa Ameen. Yesuusiin. Ofirraa haa dhabani maqaa Ameen. Yesuus Kiristoosiin. Ilaa dhiiga dhangala'u dhaabneerra harki kee maqaa Yesuus Kiristoosiin naqee haa tuqu. Maqaa Yesuusiin haa tuqu. Sa'aatii kanaa kaasee dhiigni kun iddootti haa deebi'u. Siif kan dadhabame jiru gooftaa siif waan hundumtuu salphaadha. Maqaa Yesuus Kiristoosiin fayyinni haaraa waan fayyinni addaa gara nama kanaa haa ga'u. Maqaa Yesuusiin haa fayyitu. Maqaa Yesuusiin haa fayyitu. Maqaa Yesuusiin haa fayyitu. Dhiigni kun ammaa kaasee haa dhaabbatu. Haa dhaabbatu maqaa Yesuusiin. Haa dhaabbatu maqaa Yesuus Kiristoosiin. Haa dhaabbatu maqaa Yesuus Kiristoosiin. Warroota as keessaa hojii dhabne jedhan balbala hojiin irratti cufame jedhan balbala harki kee bane eenyu cufuu hin danda'u sa'aatii kanaa kaasee maqaa Yesuusiin irraa banamu. Irraa banamu. Irraa banamu. Maqaa Yesuusiin bannee irraa haa banamu. Irraa haa banamu maqaa Yesuusiin. Mataan isaanii kan dhukkubsatu, jireenyi isaanii kan dhukkubsatu, abjuun isaanii kan goolame sa'aatii ammaa kanaa kaasanii maqaa Yesuusiin wanti hundumtuu qixatti deebi'ee fi sammuun isaanii nagaatti deebi'ee fi jireenyi isaanii nagaatti deebi'ee fi dhiphinni dhukkubi maqaa Yesuus Kiristoosiin irraa lafa dha'u haa jalqabu. Maqaa Yesuusiin bilisa ba'a. Bilisa ba'a maqaa Yesuusiin. Bilisa ba'a maqaa Yesuusiin. Harki Waaqayyoo isin haa tuqu. Harki Waaqayyoo isin haa tuqu. Maqaa Yesuusiin fayya. Abjuun isin dhiphisu maqaa Yesuusiin kanaa booddee isin argatin. Burqaa isaa gogsineerra burqaa hamaa maqaa Yesuusiin kan goge haa ta'u. Maqaa Yesuusiin kan goge haa ta'u. Kan goge haa ta'u. Maqaa Yesuusiin isinirraa haa dhaabbatu. Sa'aatii kanaa booddee galataaf dhaabadhaa. Maqaa Yesuus Kiristoosiin barri keessan yeroon keessan haa eebbifamu. Eebbifamaa gooftaan isin haa eebbisu. Namoonni bukkee rafaniiru waan ta'eef yeroo kan biraa itti fufna. Waaqayyo si haa eebbisu. Waaqayyo si haa eebbisu. Ameen. Ameen. Hunduma keessaniyyuu Waaqayyo haa eebbisu. Si'a takkaan adduma tokkotti isiniif kadhadhaa. Haala garaagaraa keessa warra jirtanii maqaa gooftaa Yesuusiin harki Waaqayyoo isin haa qaqqabatu. Maaliif hunda keessan bira ga'uu hin dandeenyu? Sa'aatiin keenya baay'ee deemeera. Kana biraallee namoonni rafaniiru. Qulqullinni borummoo konfileen irratti godhu maaliif reeffanneetu jiraannaa sayyuu biyya ormaa keessa kan nuyi jirru. Sagaleen immoo yoo ba'e rakkoodha. Biyya Dubaay kana keessatti. Kanaaf garuu Waaqayyoof galannaa ta'u haala naa mijeesse Waaqayyo yeroon isinii jedhu ijoollee lamallee na bira jiru mana keessa ijoollee lama kan jiraatan jiru sababan kadhadhu fedhanii isaanillee haala taa'aa jiru. So kanaafi namoota biraas immoo itti gufuu ta'uu hin qabnu. Yeroo biraa immoo Waaqayyo yeroo nuu kennaa isiniin kadhadha. Galgala kana Waaqayyoon galateeffanneetu hin xumurra. Gooftaa guddaadhaaf jabaa kan taate. Galanni ulfinni teessoo kee irratti siif haa ta'u. Ameen. Maqaan kee baraa hamma bara baraatti kan eebbifame haa ta'u. Maqaan Yesuus Kiristoosiin obboloota kana eebbisi. Obboleessa koo eebbisi. Obboleettii koo eebbisi. Maqaa gooftaa Yesuusiin eebban dhumni naa eebbifamu. Biraa ol naa eebbifamu. Raafa ol naa eebbifamu. Burtee naa eebbifamu. Yesuus gooftaadhaan guutuu naa eebbifamu. Warra as jala jiran namoota 45 sa'aatii kan yaa Waaqa haala kam keessa warra jiran immediately harki keessaa naa qaqqabatu. Galgala waan hiikamuufiin isaanii haa hiikamu. Waan hiikamuun isaanii haa hiikamu. Waan isaan irraa hidhamuu qabu immoo haa hidhamu. Eebbiin dhumne si biraatti haa kennamu. Waan ani kana jedhee ittiin dubbanne yaa Waaqayyo. Ati garuu iji kee kan arge
maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin galgala kana bira ga'i. Galgala kana bira ga'i. Isa firri bira ga'uuf hin dandeenye, isa hiriyyaan bira ga'uuf hin dandeenye, isa ijji namaan argine kan maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin amma sa'aatii kana maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin harki keessaan bira haa ga'u. Yaa Waaqayyo harki keessaan bira haa ga'u. Harki keessaan bira naaf haa ga'u. Warra gadda